أنا قارت ماجد أما مو هم بربادو جرمتي ريفو أو فتي ولين بالليس دلقنا يا دبرنا ميتشا ولين دلقنا وجي ولين كمنا أمس معلقني برختير جمنا ما كان جو ilmoo fi Callisa walii eegaa nam tokko dubbatee hafetu. Callisa nam tokko dubbatee hafetu dura. na amana qoy amin na amana je Maaki carraa walii kenna. just maallaqa qarshii kuma Mubaarak fitadhu. Mubaarak fitadhu. jennaan dubbiin ifaa jechuudha. Waa tokko sirriitti immoo ansila illee dubbanne amma nan dubbadha. Edda galgalas kunoo haati baateedha taajabdi. Edda galgalas dhimma kana dhimma deemaa jiru wannan afaan keessan qabadhaa jaruma muzayyin jala deemna jedhee fi al tokko sila sinima maakeera. Gaafa namatti tole arba gambaa godhanii gaafa immoo sitti bade arba garbaa hootannan siin jedheef sii gala abbaan sii gala jechuudha. Ijoolluma kana jala deemna jechuun koo ijoolleen isin miidhaminii kuma shan yeroo isin jettanus tole eeyyee kuma shan jennee ragaa baane maaliif mucaa barbaanna erga immoo didanii lakki qabaana gadhiisaa jedhanii mee waan dhufuu deemu illaaltu hundi jaraa ballagamaniiru isinii galee lookeeshiniin namichi Malik Salmaa yoo dhufe harkaa fuuchuu hin danda'u jedhee miti namichi lookeeshiniin isaa ballagamee jira namichi eda fuudhanis wal beeku kan namicha eda fuudhee wanni hundi taargaan kenneen jiraan gara kooti. Kanaafuu obsaan eeggadha. Al tokko beektaa akka taatu dhabde akkan taane taata. Ijoollee keenya jennee harkarra qabne ishii jennee gowwomnee fi gara kootiin nan gowwomaa fi oolan. Gara kootiin muzayyinii bilistee annan gowwomaa oole beekaa jira miti al tokko wallaala taata isheetta. Ishii jechuun keenya immoo erga waan fiddan fidaanuma dubartii asirratti bulteeni maaloo haadha keessanii godhaa jedhame meegaa teenyee waan dhufu walumaan laalla. Dhumate warri immoo habibaa jettanu nan deema asii xumuree ka'ee bakka afaan fedhen dubbatamee haqni mucaa kanaan ni ba'a mucaan kun ni baati jarattiin ni qabamti teenyee walii laalla. no bari eduma wanni hojjetame bar Jarri waan ta'e hidhaniiru Mubaarak amma maal goote ati maalirra keesseen anis ijoolleetti ergeen jira arabootatti ergee jira araboonni maal jedhanii bakka mucaan ammatti buuteedhan eessatti buute bishaadhaa fuudhamtee eessatti buute siin shoortaa achitti daballee akka irratti ergee kan jechuun maalleen illee ni deema riyaad naan jedhan na fakkaate riyaad jedhani riyaaditti buuteetti mucaan riyaad moo eessa Bishatti buute. no diish akaate fuudhamte bakka isinitti buute shoortaa achitti kennama kaambii shoortaa achitti ergama taargaan. yaa akkas boos akkas dubbiin akkas taate bara ifa kana barkana bari wallahi namni hirriba keessa jiru dubbiin kun ni galtiif nama hirriba keessa jiru feetu musliima ta'e feetu kiristaana ta'e nama hirriba keessa jiru dubbiin tun isinii galti. Kun beekamaadha maa koo duruma nuu galee amma bakka isinitti buute sana bichanatti maa. Assalamu alaikum. Bakki isheen itti buute baadiyyaarraa bishaadha geessanii bara obboleessa yaqaan. Bishaa dhuftee bara ka isiin dhufte Mahammadi bishaa dhufte. Hai Oromo. Yaa maki amma Mubaarakii wanni isin dabaltan maali beektanii sarraafaa eda mallaqni irratti galeetiin jedhellee Mubaarakii ergaa sarraafaa eda mallaqa irratti dabarsitan. Sarraafichas nu ergaa keessoodhaan numa hundaayu. Bakki isheen deemte magaalaa guddaa isaatu bishaadha malee gara baadiyyaa isaati bakka maqaa biraa qaba mitiire addoo masjiidaa kana jechuun isinii galee garuu achuma bakka isiin fuudhamte dhiisaa kalli bakka isiin fuudhamte dhiisaa. Bishaadha jedhanii fuudhanii deemanii bakka inni itti buuse immoo beennu gaanu. Namtichi fudhatee kutee mitiire kan beeku Muzammiliidha kan beeku. Waalaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Anuma taan sun immoo bilbila Muzammil saala hojii Magana ga'an jiraatanii Dr. Abdiyye wanni gari hoggaa asirra taanee haasawan beektaa if kashifuu jaamti amma shurxaa ballagnee jirra gaafa jaan namichi kun akka qaceellotti dhokachuu danda'u hin beektani akka namni isa agarreetti. Dhokachuu hin danda'a taargaan qabna bar taargaadhaa fi sarraafaa isaa qabna. Wala makiinaa fi taargaa fi hunda dhiisee innummaan nagee isaa bahee taargaa makiinaa isaa jijjiiratee sii galee baduu dandeenya. Garuu laa wanni gari asirratti osoo hin ta'in gama keessaatiin asirratti immoo isaan ta'anii isin laalu jiraachuu danda'anii beeki nama waa afaan hiikuu fi wajji. Sii galee
nama afaan isaanii hiiku wajji ta'anii Hin dhageeffachuu danda'u bara danda'an. ustaaz hin danda'u. Ustaaz Hamza Hin hin danda'u. danda'u suudii keessa badu gaara keessaa ni baasti suudii poolisni badda. Okay. Lubbuu namaa harkaa Akkas taanaan qabataan jennaani boolla jalaa qotanii baasan. bareeda akkas Gara taanaan Tigree jechuun takkaa ani. kanuma ajjeesanii badanuu qabamanii turan amma dura. Yoo aadatti yaadatti. Okay. No akkas ta'anii yoo nama keenya ka afaan beeku taatee ka haasawa keenya amma asirratti dubbachuu jiru kana beekanii toroggamanii fi ka hiikanii fi wanni godhan xiqqashoo karaa rama qofaa danda'an jechuudhaaf hin No gara takka hin miliqu gara takka. yaa akkas taanaan Yoo lakki. tikkeetti murateetiin suudii keessaa irpoortii suudii keessaa bahe malee garri takka dhaqu hin jiru. Yes. Amma dubbiin taargaa san beeki gahaadha. Dubbiin Eegaa taargaa san taargaan nama kana qabnaa qabu. sarraa faa'eeda Itoophiyaa birrii riyaala 5,000 buusan qabna sii galee. Rabbiin waa malee miti taargaa san mukaa ilaala. Na'am wallahi wahumaa fi wahumaa Waan taargaan takka qaban. bal'aal waan takka namni gaafa shirri wayii jiraate taargaa micoota na wayii jedhanuti yaannee goonee bar yaanneeti miti makiinaa Baran akkuma tasaa bargisee san taargaa irra qabi jedheeni mucattiidhaan bara. qabii jenneen malee ni ilaalla. Kanaayii jenneen nuti amma kanaafi miti akkana Nuti muzammili mul'isuudhaaf namichi saahiba muzammiliiti waan ta'eef bar muzammili mul'isuudhaaf mee taargaa irra qabii jennee mucattiidhaan. wallaahi waan ajaa'iba. Muzammil barnaan saahibaa nuun jedhee bara. Anuma nama wanni itti amane maaltu ture beektanii ila maal jedhe seetan. Ijoollee qaba jennaan ijoollee qaba namichi jedhe namichi anaan saahibaa seeni rakkoon qabu jedheeni bar. An ammas kuula mataa miilatti. Siigalee waliin dalagannaa. Namicha waliin dalagannu saahiba kiyyaa rakkoon qabu seeni. Hadda akkamitti as deebi'eetiini lakki namichi silkiin irraa cufatee wal bilookne obboleessatti ergee obboleessi lukaan deemee bira dhaqee akkamitti akkana jedha. Obboleetti isaa kalee karraa qabdee haga haddaatti bishaan Muzammiliitu kana jechuun jira. bar kaleessa muzammiliin itti ergi jenneeni nama kennaa miti yeree bar nama dhabnee muzammiliin itti ergi jennee muzammilitu shufeera honnoo saayiga ergeefi mucattiidha sii galee. Amma san keessaa taree deebee shufeera kana beektanii nama beekamu jennaani jala kana ijoolleen illee koomentiidhaan kafnu godhanii jennaani hin beekaa jedhe muzammil eega beette rakkoon qabu waliin dalagannaa nama beeku wanta kanaan jedhe wanta rakkoon qabu nama kuma meeqarratti wal nan lolchiisinaadha nama sirrii wal beenu nama sirrii wal beeku anaa wal nan dhabsiisinaa jedhe karaa haa deemu kabiraa ergina jennaan lakki inni bishaaniin deemne birriin deema gaazaan deema. Naamana ergaa je ergaadha. Jedhee akkasi fuudhanii ergan amma anammoo sa'aatii kana mallaqni 5,000 erga argame booda barbaannee erga mallaqa argine booda makii bar odama isin waliin haasa'u rafee gastima keessaan. Maallaqa bar ati osuma galchaa jirru atis rafe argitee amma maaltu taamere mallaqni kun silaa osoo mucattii harkaan hin gaatiin kennamu iyyuu qabu ture bar. No muzammin nama arrabse because sina siraata nama nu arrabsee bee bara ammaa galchee. Tarii yaada haaraa wayii yookiin waan dhagee yoo qabaateef hin siin jedhe sii galee. Akkas. Yaa galchaani. Arrabni hin barbaachisu guys. Wallahi wal arrabsuun bareedaa miti. Ababaa darbi muzammil. Okay, akkami sirrooytamoo haaluma saniin deemaa jirtan jarana. Ati maaliin deebite? Ammaalin deebiiree durallee isintu narra tarkaanfate malee wayaan isinirra tarkaanfadhe. Bar muzammil guyyaa sa'aatii 6 zuurii salaata zuurii irraa qabnee teenneetuma bar mucatti matana waa'ee mucatti tanaa baasutti haasa'u jirra. Micatti miskiina santu gastii keessaniin na deebise malee wallaahi warra akka dubartiitti asirraa mee yoo isin micatti muzammil nun arrabsini yaa muzammil nun arrabsini argitee laali guddaa as keessa jira diqqatu as keessa jira sheeka si dhageeffataa raqeessi si dhageeffataa jira hadda mucattiin tun obboleetti tante osoo taate ati yoo tana qaata carqii lafa keettee deemta qaata maraata obboleetti tante osoo taate an akka kaleetti kun rabbii yoo hadda mucattiin tun garaa si haa nyaattu kaleessa baadiyaa san keessa akkasii imimmaan gad xururrattee baadiyaa san keessaa fuunee hadda gizee baangaaliin karaan tartee muudii nutti qabattu uduu sillee taateeti waan kana numa haasofta letti cubbuu naasayini ina dhagaisitti maadha faate
Amma Ani laala bar akkana muzammilii geemena dhageeffadhu obboleessa kiyya si kabaja dhageeffadhu. Bar ani shufeera eega hagana kanfaltani anaallee hagana kanfalaa yoo jette seeruma huciitii bar namni haqa ofii himachuun si galee haqa kan kee himattee inshallah feetu kuma 5 jedhi feetu kuma 10 jedhi nama kan keeti waan hojii keeti mee na baasi kaamuzee kiyya na baasi ilalaal yoo himatte waan takka namni si abaaru hin jiru si galee numa si kennan ma baangaaliifuu kennanii miti rakkoota kan qabu bar. Amma kana hunda dhiiftee osoo zuurii irraa teennu sa'aatii ganama 5 irraa waa'ee mucattii tanaa osoo teennu halkan keessa sa'aatii 2 walakkaa nutti ta'e. Mucattiin eessa akka jirtu hin beennu, maal nyaattee hin beennu, maal dhuddee hin beennu, cubbuma nutti hin taatu mucattiin tuni. fixattee mi'aadha faate. Ani jalqaba irratti muzammil obboleettii fi hammana itti hin jallata, itti hin cakkana. Yoo kan jettan taate ani waanuma hammeenya keessan jirutu akka waan an hammana yaadullee isin se'uu dandeettan. Ani mijattii tana eenyu walitti nama rifatuu fi eenyu walitti aarsaa nama kafaluuf. Garuu osoo an isinirran tarkaanfatin namticha araba obboleessa isaa waan barbaaddu na gaafadhu waan beenzila keetii jedhee jala kufee itti ergee namtichi dhaqee qaaman itti haasa'ee agarte waan barbaadu qaba maal barbaadda okee waan barbaadu san anaaf muzammiltu wal faama ayyee bilookii jalaa na baase yeroo hin qabu walitti aarree miree namicha bilookii jalaa yeroo isa baasu hin qabu anar adawaama qaba jedhee nam yeroo isa baasu hin qabu. Naa obsaa isiniin jedhe lakkiin obsinu mootummaan fuuna jettaniimi. No qoyi bilookii jalaa yeroo isa baasu hin qabu jedhu yoo jedhu kana inni taada eessan si fahamuu heda ishii. Eessan si fahamuu heda. Ammaa miti jedhe namtichi rakkoon qabu anaafisatu wal faamaa. Waan kiyya waan barbaadu qaba waan inni anaaf inni qofti wajjaasu inni jiraa jedhe. Tole hayyee. Birrii kaleessaa irraa murattee riyaala 5,000 irraa. Awaan birrii kaleessaa maal irraa muratta? Taada maal barbaadare inni kaleessa riyaala 5,000 kennaa jedhee 5,000 osoo inni mucatti. Mi'a rafaatee wayiin gaafadha muzammil kanaan naaf nannaa. Maallaqni kaleessa eenyuratti galee rafaatee beekee waan si gaafadhu naa deebisa. Maallaqni kaleessa bar osoo mucatti ijaan hin argin qilleensuma gubbatti kan falanii bar. Eenyutti galee maakii akkaawuntii kaleessa maallaqni irratti galee naa kennaa. Waan siniin jedhu. Waan keessatti ergaa ilaala. Ergi kalaas chao asii fitadhaa sin. Nutiin narratti hin qabina hattoonni mana kana warri moodee tara abdan. Nutiin narratti hin qabin. Akkaawuntii akkaawuntii gaafataarani mubaarak irratti ergi kayyas deebi. Akkaawuntii mubaarak irratti. Ayyee dhagaa. Laala amma waa tokko. Amma anta akiraa dubbadhee isinirraa bu'a. Ayyee dubbadhe. Mi'a gasu hangana akkaawuntii mubaarak erguuti muzammil gaabii naa gaafadhu waan karaa amma deemtan kanaan deema. Yoo isin micattii kana fuutan akka amma godhattan kanatti Muzammil dhaggeeffatu dhaadhan. Ani dhaltuudha abbaa deemaa namti. Inda adda ateesi hattu. Dhaadhattu isaa hin bahu. Dhaadhatti hin argita okee. Muzammil nus yoom fuudhee mucaa nagaa ishee booreedha. Okee. Ay akkamiin jedhaa baran akkamiin jedhaa baran. Aboon mana kana keessa dhiirtiin jirtu wallaahi wabillaahi. Nuti haga ammaa asirraa irraa qabnee haga ammaatitti dhiiraa waliin hojjenne. Akkaawuntiin ergaan jedhe isin deema moo jarana. Asii iyyuu malee. Jirraa obsimee baada obsi. Irratti galee naa kenna rabbii sodaadhaa. Kunoo meel lakkoofsa kana irratti nu dawwalimee ishirraa fuudhimee mubaarak mee warri suudii ertan. Waatsaappii lakkoofsa fedha ta'u waatsaappii naa kenni dafiiti. Ishii tanarraa fuudhe haadha tanarraa fuudhe ishii tanarraa fuudhe. Beene jechuudha uummata gowwaa as keessa wal gahe deemaati habiba sheer nu godha amaarri sagalee nu haa taatu lubbuu ilma namaatu darbaa jirtu sila maal ta'e uummanni gowwaan kun rabbii jedhaati. Zuurii irraa qabdanii akka ammaa intala mucattii miskiinatti taphattanii deema amaara sagalee nu ta'a wallaahi muzammilati itti gaafatamummaa jedhaan baatu mucattii tana akkam naan jetta wallaahi itti gaafatamummaa jedhaan baatu warabbil kaaba hay maal taate sila. Inde deemaati amaara sagalee nu taa yoo barbaachisaa ta'e jedhe kalas amaarri sagalee nu haa taatu. Inde maali silaa kana hunda lubbuu ilma namaati barka isiitti taphachuu jirtan. Ishururuun ka maaliiti? Maal uummanni cubbuun kun jechuudha uummata cubbuu. Wallaahi namni kumni 26 kun anaa wali qabatee uummata cubbuuti isin. Mubaarak mee as keessa si ergeen jira mee. Wallaahi billaa uummata cubbuuti isin uummata cubbuu jechuudha.
شيطان والجه مال المنامات ميت مال مكتبنا ما ثلاثون ددم Kulemenin galcha jala jira. هاي ما تودي ما جد سيلا مبارك يوم جتي تنفوتن جنا يوم جتي تنفوتني أبوني فونا أجيالك تيارك كيسا كبا يدي كاك أجيالك تيارك كيسا كبا يدي أي Mubarak si ergen jira WhatsApp bi meelal. نجرو نمني نجرو أرومو كيسا نمني نجرو هذا نرجعان نمن كمنو والله نمن كمنو أكن نمن كمني هذا نرجعان نمن كمنو والله نمن كمنو وانا في سجلنا ما كوني سي ورا ماجرا يو والله نمن كمنو والله بالله نمن كمنو نمن كمنو no kale sofi da rakon gabu fuda ide arrammo yosi muchaka na argita never naman kamnu jada bar wallahi mujaddin yo wata naman kamnu noti namni non jiru baka namni non jiru baka namni non jiru wallahi namni jiru inta la dubara baka sinjirtu baftani mo baka sinjirtu baftani futani dini bangali kenitani mo durriya kara gubba demtu kenitani mo ano fi dis rakon gabu sagalena ma ku warabama jirti kalesa akazette jirashi yodamne nusrein fashilin fudan nagaru mo sinimon laltu taala la dubbi ega akastay ega igana ba Jesus Christos dalota kamiyan je ibaran kanangal هاي مال جت شو dhiira oromoorra dubartii oromootu caala warra balkaabaan amana dhiirri takka hin jirtu mana kana keessa jechuun hanqanamni akka dhaadatu jechuun mana aina nagar na'u unkaan miiciyyoo fuudhuu miti isaa hiisisuu ni dandeenyaan isin jechaa jira bar maaki maal barbaadame ilaala ku barreeffachaa ragalchime dhaamsa isaa dhumaa nuuf haa kaa'u isa dhumaa isinii kaa'e nama tokkocha yoo namni agartee namni namummaa qabu namni aqlii qabu na dubbisuu danda'e nama tokko naa godha nama takka qofa hojjaasoo fedha. Jadi shayyesi jadi muzammil jadi mira fi sabaiti Sagale kia jira koi ame apa sagale koi muzammil dhaggeeffadha tokkoffaa duraan dursatti warri ay keessa jirtan kun mee miira keessan to'adhaa tasgabbaayame akkuma isin haadhoitan kanatti arrabni ay muzammil irratti deemaa jiru kun arrabni namarra deemaa jiru kun nama addeessuu danda'a isin sabaraati waan barbaachisu kamuu afaan oromootiin waliin dubbannee furuu dandeenya moo lolaan furuu danda'ama amma gabaabumatti warri gaafii irraa qabdan karaa kabajaatti muzammilii wajjin haasa'a allaqa namni aqlii isaa guutuu nama takkatti qofa furmaata dhumaatitti deema xiqqoma waa jechuu fedhe mee ati maal jette furmaanni muzammil maal barbaaddaati gabaabsii okay ammicattii tana naa obsaa isiniin jedhemo dadhabe na jalaa goree mootummaan ballagaa isiniin jedhe tana qofa natti hima mee sanillee dhiise amma sanillee amma huneetama jiru dandiisii miti bakka dubbiin jirturraa haasoo na dhageeka huneetama jiru achi nama oofa furmaanni amma jiru qofti wanni ati gochuu dandeettu sa'a amma jiru kanaa booda furmaanni amma jiru nama tokko asirraa naa kennaa mara yoo gartee kadhumaa ta'e kunoo mubaarakiin naa kenna. Maaki jabaadha bakka biraatiinis baaseera akka ifee masota Itoophiyaa guutuuti jechuudha. Wanni kun nurraan dhaabatu taanaan rakkoodha waan ta'eef Abiyaa biras geesseera. Amma hundi namaa ajandaa godhatee Saawudarabiyaa keessatti muzammil koo yaa fitatu hattoonni ijoollee keenya birrii gaafatan tanaan ajandicha jechuudha ajandaa dhaamutu ta'in ajandaa zalaalamee jechuudha. Zalaalami wanni kun dhaabbachuu qaba mushwaar jinni jaankaa jenni hin dandeenyu kana booda. Wallaahi billahi ila muzammil kana booda yoo maalu bidda seera dhaabuu ciao dhagayi mubaarak Mubarak yeroo tokko na dubbisa muzammil na dhagaye ila dhiise amma maaliif nama tokko wani siin kennineef beektaa ila meena eega daqiiqata kana eega nama tokko sii kenninee keessaa wani hin haasofne wanni waa miidiyaati nama 30,000 jira
kalee irraa akkuma argitu nama 100 bahee seenaa jira. Furmaata tokkicha harkaa qabdu akkatti waan kana ofirraa xumurtee keessaa baatu afaan 2-3 ammoo uummata irra dubbadhu bahe. Ani bar obboleessa wajjaasaa jiraami. Obboleessi dhaqee bar ilaa ammaatu biraan deebine achi jira. Obboleessa wajji haasa'ee micattii tana annamtichi illee nama akkasi garaana jabaatuu miti. Hin xumuraa isin baqin jedhina rabbii keessan sodaadha. Hangiseena illi keessan kana. Arraba dhiiskaa ila arraba itti deebita qoy rakkoon hin jiru. Rakkoon hin jiru Muzammil. Wanti kun lubbuu namaati. Dhiigalee intala durbaati. Nama dhiiraa bira jirti. Kalee guyyaa guutuu irra ooltan har'a akkasi. Mee ummata kanallee laali, miira ummata kanallee atuu laali. Atillee walumaan keessa jirtaami? Ila na dhagee kan. Tuutaa soina an sagalee sitti waliin fuudhu. Atillee walumaan keessa jirta. Miira ummata kanaa sin argita. Waan humna itti hin qabne waan hin dandeenye yoo taate daqiiqaa takka sakandii takka dabarsuu hin qabdu jechuudha. Waan dandeettu yoo taate yoo birriin mushaawaraa si rakkiste namayyuu hin gaafatini ila in fitadha qoy usme namayyuu hin gaafatini usme qoy irraa fitadha namayyuu hin gaafatini yoo birriin mushaawaraa si rakkiste anuu si erga geessuu dandeetta bakka mucaa yoo rukuni uummanni akka dhaqu. Xumurre ati na bira jirtaami micatti an bakka isiin jirtu soqee hin baasa. Nama tokkocha garuu nama jabaa na bira kaaya sambooda maasalama warri asirraa akkana dhooyin ballayna maal jettu haa ballaydu ballagaa fudhaa garas illeen garuu nama tokko nama deebi'ee gartee waan irra geenne isin barsiisu tokko na jala kaayati micattii gartee hin barbaachisan gara kamiinuu haa ta'u isinii asirraa maal jettan kanarra micattii tanaa namni furmaata godhuu danda'u wallaahi billaahi ana maaliif namtichi kun na beeka yaa humna qabaadhetii miti. Na beekaa anarraan itti dhaqee wal dhabdee jidduu kenna uumame irratti gartee namtichi hammas waan natti aareef ammallee gartee yoo an kadhe isinii maarree taane akkas taane jedhurra anuma afaan wal beenuun kanatu kadhatee micattii tana amma naa fidi jedhee waan inni barbaadu san godheefi fiduu hin danda'a afaan Oromoo qulqulluu. Sibira fiduu danda'a? Hin danda'a rakkoon qabu. Waanuma jidduu kenna jiru takkatu jira. San qofa xumurachuu anaaf namichi wal faamna jedhee akka itti wal faamnu qofa isin beeksisuudha. Mucattii irraa fuutaa namicharraa? Alaaxuun akka ajaa'ibaatitti irraa fuudha. Ayyi haga sa'aatii meeqaa se'ee qoyaatti tartanii haga sa'aatii meeqaa se'ee nume? Jarana diritti galtanii deebitanii. Mubee qoy fitanne haga sa'aatii meeqaa se'ee nu? Mubaarak maal jedhaa nama biraan dhaga'ina haga ansi biraa maatii bakka ishiin itti buute nageenyaatti natti nimtu qoy hittanii maashii keessuma taa'e. Mee obsaa Mubaarak qoy xiqqoo manaa obsa. Daqiiqa lama naa obsa. Daqiiqa lama haga sa'a meeqaa se'ee nu Muzammil mee? Mubaarak maa baqbaq jedha sila maal taate Mubaarak? Nama biraatti naasa'ina haga ansi biraa deemu. Guddaa arrabsuu dhiis obboleessa. Arraballee dhiisi. Arraballee dhiisi. Akka malee wallaahi latiin booyuu viidiyoo banadhee booyaa qooyaa. In booyin illee. Turi wallaahi viidiyoo banadhee booyaa na guddisi wallaahi karabbi. Ani Muzammil kanatu barka kan namicha namicha walii galtee qabne namicha walii galtee qaba rakkoo qabu jettee akkamitti mucattii jechuudha. Zalaalamii kee kana taateessa. Zalaalamii kee kana taateessa. Muzammil waan manaan jetteefi an deebisiin qabu. Mageessee? Okay, mubeko qoy Geessee? Ara kan bari soomaasin jechaan jiru ati hangafa kiyyaan si kabaja. Laa, kabajaan isiitiin dubbataa jira mucaan barbaaddatiin agartaat. No, naa Andi mana bicara jira bale. Aibo, girgirri media umat kan dabalu ini. Furmata barbaadamo furmata. Usme finne mi mati tartat usme. Humna Muzammil Usme Muzammil hatura qabim maiki qabadu. Furmata isinin godhama. Dagai, ila Muzammil kata kawan ingin nakesa tio isin tas gabo itam usme koi rabu mai di fitalle. Okay, Muzammil aga saati me kasi iname. Obboleeso annamtichi waan dhagaya
namtichi waan barbaadu natti himnaan daqiiqaa takka nan eegina hanga namtichi qofti waan Okay, wallahi rabbiin kun musiibaa natti Muzammil lama an keessan qabu harka maaliif muzammil yoo sibira jirti qoy asaba su koi maki yo se bira jira tele rakon jiru. wallahi rabbi ila na daga rabbi musibaa agartee halkan kana musibaa takku namatti bu'innatti haabuusu micatti annabiran jirtu bakka isiin jirtullee namtichi obboleessi dhaqe abatamaan dubbise anillee itti obboleessi dhaynaan silkii itti kenni jedheen dubbise wanni si godhan jiraa jedheen waa takkaa nan goone muzammilii wajji haasoin maanan ergine yoo an jedhuun muzammilii wajji wal faamnaa Aye muzammili ki chakas. Amma na daga me ali sinin rabu seeratti deebi'ennaan Muhammad sifu ko dirqama unu akka keessa fuudha barammaan muzammil na daga mucayyo fuudi akkanumas na tende video bani nutti agarsiisi mushawara yoo inni si gaafate ammoo oromoon gaafate rabbi si daxinee suxinnaachuu keessa hin haftanu angara kooti na keessasile fudha ambaasaaddaratti na bilbilchiiftanii bakka bira garagattanii deebitanii inaarin ambaasaaddarri kee wama takka fiduu hin danda'u inaarin kun miidiyaadha waraana lafarraa biyya kana durramdee Saatana wajjin dubbata nama hojii ati hojjetaa kan nama hojjeteera dhufi muzammil dhagee akkaamu shwaara Koy Mubarak dadhabee keessaa mili gadage fada Mubarak dadhabee mucattii nuti dachillee seenuu hin baafna wallaahi wabillaahi kakadhee isin hin baafna mucattii Mubarak dhiibdanii fudhattan qoy namicha no maalitti akkanatti isin akkamitti qoy usmee dhaafi muzammili usmee qoy usmee waasi gaafadhu isin tu jarjartaa jira malee bar maqush qoy usmee waa gaafadha usmee waasi gaafadhu akkamitti ati amma maal jette waan daqiiqaa 30 hin geenne keessatti mucattii tana fuunee isin harkaan geennaa jette silaa mucattiin tun harka keessan hin jirtu harka ormaa jirti harka ormaa jirti akkamitti akkanatti qoma dhiibdanii daqiiqaa 30 waan hin geennetti fuudhuu dandeennaa jettanii akkamitti qoma dhiibdan Okay, siin ibsaa dhageeffadhu ilaa ummanni sun ofirraa nu dhariine nuti maal jedhanii waan barbaadan qaban arabni suni malee ofirraa nu ariitee mucattii tana hin kennuu hin jenne waan barbaadan san gaafa argatan immoo daqiiqaa sanitti gannuu kennine jira birrii komishan no jechuun maal barbaadan wanni isaan barbaadan maal inni Sani miti dhageeffadhu usme muzammil maal jedhe ilaali dhageeffadhu ilaali muzammil wanni jedhe namichaa fi anatu rakkoo wayii walitti qabna rakkoosa waliin fixannaa jedhe amma kaleessa saayiba waliin nyaatu waliin dhugu siigalee obboleetti amma hin gabaabsina akkana godha ila namtichi 70 riyaala suudii na biraa qaba riyaala suudii 70 teeti wallahi namni khafalun jiru namni khafalun jiru kana walitti jiru san kafalaan jenne ko yaboon yaa ki namichi kun maaluma ta'e yaa ki cabaqaan afaanuun sirreessine ama namichi 70 san fidi jedha akkam jedhu hattu ko yaddaan baafannaa hayyee namtichi 70 riyaala suudii na biraa qaba haya yoo ati agartee ufikeetii gartee osoo ani micattii kaleessa nama harkaan fuusiftee har allee lokshiina bakka biraanatti ergitee harakaa tana gootemi 70 san dirqamatti funyaan qabee sirraa fudha abbaan irraa fuudhu laalanaan jedhe lakki sun hin ta'u kiyyaaf keetii anatu wal faama kamicattii immoo mallaqa agartee waan sawwaaqa si erga habibii jedhee jala kufee kadhataa jira wallahi warabbal kumni shanii kennameef ka suni jechuun kalaas ka bakka hin lakkamu jechuudha moo indegana haaraan lafaa kaa wannati sun hin lakkaayama amma nutti jijjiirame miiree namni yoo jijjiirame bar rakkoodha amma yoo jijjiirame namtichi kun isin nyaataa jira rabbi sodaadhaa dhiisa
Muhammad bayaan rabbii jedhi taa'e furmaata godhuun dandeettu afaanuma kee hidhamaa kanaan ijoollee baafnee beekna bishaadha. Kuma furiin dhufa amma maaki mee yeroo tokko nu dubbisaa rabbii keessa. Ati bahareen hin teettee mee namni bahareen hin taa'ee suudii murteessu amma biyyee kan waan tokko bareedu tokko bahareen mee wanti ati bahareen hin teettee wallahi Riyaala tokko Oromoo irraa argatu. Sakana liqimsi bira. Amma itti riyaala 70 kana eessaa buna qoy. Maal inni qoy amma 70 Oromoon kafaluu qaba moo maal inni naan galle mee naa himi. Maayitii ilaal maallaqa isaa liqiinaan arabaati irraa qabaa jira. Dhagaye mee tokkoffaa irratti ila mee maamma bayaanati muyitu nurraa godhadhu. Muzammilati wanni gootu. Rasiida keessaan qabu wani namicha narra gabbuusi namicha dechaaneet niin kadhanna siigalee wallaahi billaahi hooma inni barbaadu tana erga isin amma nuti waanuma inni barbaadu irraa isin fuune aydachaana isin immoo asirraa arrabaa fi waan biraa koquu dhiiftanii yoo tasgabbiin dubbattan akkasitti yaada nagaa dubbadha. Amma dhaadan akkana goona yalla nutiin deemnaa ina maaki. Makkush bareeddu laal amma wallaahi lazim ati miskiina illee anamma sifaa garaana nyaata wallaahi warra gatee nu biraa rafe sanii miti Muhammad bayaan kun illee wallaahi jedhi gaa maallaqa akka ati nyaatti barbaadu. Ati illee miskiina laal. Wallaahi.